برد إيسي وري برد وري خون والما خيس أما ورني إساتو بلستني جرتني ميلالا غرب ما نمور إنتاني خنا لوسيفر كان يجون كنا يوس كيسي راتني دقي مكابرات إنت كاسينة تاوغان ندور سنو إساسينة خان جواري سنجتني كنا ميلالا والجهي إسا هوجادك أنما تكوتي تخيسه تا أوهايو قدتنا كولومبوس أوهايو قدتنا نما وناتو توكتي ساني أكا هانتوتا أراني بيتا متيرة سجل كورا سجل في الدي جولن تم منا خان خيسا كنا شرجتي أكاسي متي وانتم والجهي إسا اللي درام بالليسرا هوجاد إيتم بروتوكول خيسا نيجدا سوف خيدا نما فكدا دكا بكي يولي ديكرا بيخنا ديكرا يعني وري بيخنا لما رومانتيك نايت يعني تهرا بانا منو تفكينيا فنا في هاتي منخيا هوغا خاني غديبانو غويا جولي وجي غديبانو جولي وجي غديبانو نيانا غاف خان رومانتيك نايت خجنو جولي بكا ديكرا خيني غا جولي تيكودا بكا غاري دايني كاندل لايت خجاني بكا ديم توكاسيت نياني خاني غالي جيتو والغي داينا كاس كاني داينا بيريني سوفو فني كرباتا فني والغي اتندي غوني ديبيدا جولي غورتاني هندقاني بكا والغي داتي يوكاسيتين بيني فراتها أمانة سوري والجايمتي سوري أفوشا جاي سجلتني أفوشا توكو غافي هوغا غافة الجولة إبتا كم من خان خيسة أوريا خون كوتا غرغودا كبا خوني كوتا شاني جها في الرخيسة تيسي هوغا باكا والجاهيد أكان سوفا أفتد إيتا سوفا خانا غبان كوتا أبانا جاري بريدان بروفيشنال انجرا خانا أفتد باكا والجاهيد غاريتي هنغاري جرا خانا فنفتيتي كاسد تبجتة بروتوكولي خيجتة تيسا يجورا خدا هودورا بردا وان بوليتيكا راسا هودورا هيرا في سيرا نياتا هيرا في سيرا والجيت تجيسن بروتوكول أدا بردا إسيني غويا بكا سويمينغ بيد أدايتاني سوفان دايتاني تكاو كوتا غرغودان دايتاني بكتي وادا خم بيشان سنو خدا خو بيتو يرتم بيخوري والجيهو غادايتانا كاسي دايتان دلقا وقادمتن دلقا كم دلتن كانوا دلتن بين وانسين دلتن كاس دلتن كان بروتوكولي إجدا والجوم إساق أمريكا خيسة الدم ومما دالاسيف دم عايزين لا أكبري كتاني دبدي كبا نيلا لبر يرون دقيقة شريف لا نيلا لبر جهدي بيت لا لبر مي خدالاس كنا أكبري كتاني لا كرسي لي كرسي جودويل راغور تسان جودويل جتوني بكا جندرا خيشة سكن دي هاندي خنمني وري فرنجي الرابع درب خان ليتاني ولتين جورينا كرسي ببريدو خايدا مالك أباسا مالك أنيك أبو قرباني مالك أباسا بكا بريدو سوفا ترينينج وريخنا أكاسي بريد شادك إرغودا هوغا بروفيشنالي دايتو سوفا more likely gurraach uffatteeti adii jala uffattee karabaattaa takka gosa buluu uffatta kana uffatta takka ammoo kalara kanaa kana akkas uffatta almost very professional kana godhaafi gurbaa isin nu qaanfachiistan honi warra taaziyaa dhaquudhaaf taaziyaa shayxaanaa taa'u jirti moo ummatittiin tuni walgahii polotikaa geggeessu jirti jeen qaanfadha beekta gaafa immoo isinillee deeggaruu baadhu gaafa immoo isin bereechitanii maal gootanii meelaala warra adii kana ogaa isaan walgahii taane akkasi kophee professionally suufa professionally uffatanii dhaqanii daboo akka kal'oo warra baadiyyaadhaa san fakkaatti koonni wanneen isin uffattanii ka isin hoyii kunillee baradha kana dura wanta xixiqqoo nama baree waan gurguddoo seena polotikaan sammuu keessanirra guddaadha polotikaa itti baruudhaaf hin taatan isin hin geessanis isinuma himna bara gaafa duraan high school jiru gaa wanni gootanii namoota adda addaa yaamtanii dhufanii wana jaan biyyitu ni mallas baatti jaakkaafna torba kaafna kaasuun teessan hin seentanii sumaan jaa baroson high school jiruuti maaliif nin beekee waalaaltee beeytaa bari biddeena nama quufsu eelee gubba beekan jani amata 50 jiraattan even though idreet kana godhachuu kana hin beeytani dura professional taha civilized taha Amerikaa keessatti biyyoota alaa keessa jirtan kanatti mee magaalaa lallaa walgahii isaa talamaffaarratti isin gorsee mitima walii ibsuu ta'isanii taayetiin isin laala dura suufa bebbereeda uffadha ijoollee deekkara haaya hin dhaqina ilmaan gurtanii bikka walgahii ilmaan guranii hin dhaqani biyya Norway keessan jiru Neezerlaandii keessan jiru Austraaliyaa keessan jiru Kanaadaa keessan jiru Amerikaa keessan jiru Jaapaan keessan jiru Chaayinaa keessan jiru bakka walgahii gaafa dhayxu professionally godhattee suufa keechitti godhattee
koota professionally gubbaan keessatti dhayxee laala kana baradha. Ilmaan Muhammadii fi Aadamii fi Jooharii fi kanarraa dhaltan. Warri dubraatis kana guuratanii deemina. Warri dhiiraatis diqaalaa Arafaasee irraa dhaltani. Diqaalaa Ilillii irraa dhaltani. Diqaalaa Haajara irraa dhaltani. Diqaalaa Faaxee irraa dhaltani. Diqaalaa Muumana irraa dhaltani. Diqaalaa Tigis irraa dhaltani. Diqaalaa Yenenesh irraa dhaltani. Ganda kaayyadhaa deema kana guurtaniiti uka kaayyattanii ka jaldeessaatti hin dhaqinaa bakkee. Namni nama jaja. Namni nama jaja. Professional ethics, professionally bakka tokko gaateessu. Akkata tiyaasotu jira. Ethically akka tiyaasotu jira. Waa'ee politika akkatti geggeeffatu jira. Joollee biyya faranjii kana keessatti bakka taaziyaa hin geessan warri biyya kana ilaala. Taaziyaa soggaadha kan suufa gurraacha qofa uffataneeti nama san gadi qaanii namuu mana fi adda gala. Bakka walgahiidha joollee hin geessan. Joolleen bakki isiin dhayxu playground jedhaniini. Playground fuutee geessita. Hoggammas playground joollee fuudhuuf geessitu suufa uffattee karabaata uffattee hin dhayxu. Shorti uffata, wanna uffata, haati gurguddoo akkasitti aduuraa uffata akkasi geessita playground. Mee hanganuma dura waan biraati miti. Politikaan biyyaa waan guddoodha. Suni sadarkaa keessan IQ keessanii wajjin walitti madaalu suni. Sun gaafa biraatti seenna. Dura protokoola waan xixiqqoo tana eeggadhaa dura. Hoggaa teebila irra teessanii akkasi nama hedduudha wajjin nyaattan quba shananiin hin nyaatinaa teebila gubbaa teessaniiti. Akkatti nyaatan silvarii akkatti qabattu jira. Ispuunii akkatti qabattu jira. Akkaataatti teessu jira. Nyaata quba shananii nyaata akka ijoollee xixiqqoo teessin kan hundarraan akkanatti kana godhaa walumaa shafamu kana fa'a. No, you don't do that. You don't. Kana isin barsiisnaa barnuti. Maaliif wanni kun hundi kan isin aarsu. Dhugaa yoo isinitti himne hin barattani. Baradhaa dura waa'ee politikaa Itoophiyaa keessa seenuun dura biyya keessa jirru kana keessa laataa nuti nama fakkaannee jirra. Laata akkaataa nuti itti haasofnu akka namaati. Laata walgahii nuti geggeessinu walgahii protokoola eeggatte. Laata taaziyaa nuti tetteenyu taaziyaa protokoola eeggatte. Laata hoggaa karaa deemnu hoggaa haasofnu namaa wajji dalaynu kana baradhaa dura. Politikaan hin ta'u isiniif. Hin beeytaniis. Garree jirare. Hin beeytaniif. Politikaan hin ta'u isiniif. Politikaa guddaatti seenuu dura kana eeggadha. Amalaal warra biyya keessa walgahii gurguddoo geggeesseetiin ture. Itoophiyaa keessatti. Sharaatonni geggeessinee turre. Hiltonni geggeessinee turre. International illee geggeessinee turre. Uummanni Itoophiyaadhaa suni akkaataa isaan itti sabaa sablammii walgahii dhufanii ta'an protokoola isaanii yoo garte Amerikaan jira moo Europe faranjii keessan jira moo Chaayinaan jira moo Jaappaan siin jedhan. Akkatti isaan dhufanii. Highly professional. Wanti isaanii hundi ijoollee deekkara hajjetanii. Bar Itoophiyaa keessatti isinii mujjira. Itoophiyaa keessatti mee walgahii gurguddoon geesse akkatti isaan ta'anii nyaatanii. Wanta nama gammachiistu wanta bareedduudha jechuudha. Ameerikaa keessa amata 30 50 jiraattanii haala itti walgahii geggeeffatan hin beektan akkatti teessanii nyaatan hin beektan wanta haasoftan hin beektan wanta dhiistan hin beektan. Kanaaf hin dandeessanii IQ'n keessanii gadi bu'aadha. IQ'n keessanii toora 25 keessa jira. 25 maybe si keessa warri akka gaariitti the highest IQ warri qabani maybe 45-50 jechuudha. 45-50. 15 irraa 40 jechuudha. Maraattuu fi maraataa wal geessee ijoollee dhibba takkachi keessa fiddee wal dhageessu wanta haasoftu hin beektu maaltu deemu jiraan beektu. Kun waan nama qaanfachiisu. Walgeeuma tana dura walgahii professionally godhachuu baraa eegas booda namni biraallee kabajaa isinii kana jechuudha. Biyya Ameerikaa kana keessa maaliif hoggaa interview dheeytu? Akka gaariitti suufa uffattee maal gootee dheeyta? First impression is very important. First impression is very important. Akkaataa ati itti nyaattu, akkaataa ati itti haasoftu, akkaataa ati itti deemtu, maal uffatte, maal dibatte, maal facaafatte, rifeensa kee kamitti tolfatte. Kun hundi protokoola jaaniini. Kana gaafa beeytan, kana gaafa bartan wanta siyaasaa guddaadhaatti dabartan jechuudha. Amma yeroo jirtaniif siyaasaan isiniif hin ta'u. Hin beeytani haa. Wanta beekaniin namaa ta'a hin beeytani, hin bartaniis isiniif hin ta'u. Siyaasa kana dura osuma hadhaahu dhaamsaan ani isiniif dhaamu kana qabadhaa.
Jolle shantama jahatama sagal kana qabatanii bakka walgayii hin dhaqina. Daboo uffatanii bakka walgayii hin dhaqina. Gurbuma kana dura walgayii balleessu jirtanii bare. Suufa keessa yoo beekullee baattan bakka mana suufaa dhaqaa hodhadha akkamittiin uffadha. Kalara kamiin kamirratti uffadha. Kalara qaba wanni hundi. Akkasi bareedaa dhaqa walgahii namaa bareecha. Kanaaf walgahii barannis keessa gaafaan dura Minnesotatti walgahii gurguddoo godhuu ture. Balfaatiin isin immoo qaanfachaa suutuma jee isinirraa baabare. Hin beeytani. Hin beeytani. Hoggaa namni tokko asii gaafii gaafatu ilmaan sagalichi jira sagalichi dhibbaa fi sagaltamachi jira dhibbi sadii duwwaa iyyuu jira jechuudha. Joollee amma dhalatterraa taamata 18 dhayxee akka kun lafarra deemti. Daayibarrichi jira. Ichi udaanti. Asii udaanti. Kana warri mana isini kireessuu faranjii meeqa isini fatte bare. Isin udaanuma isin jalaa haruu. Warra faranjii kan dhagaa. Huuba xiqqaa akkanaa takka lafattiin darbanii hoggaa dhaqanii. Kilaas. Professional. Akkatti isaan wanna jaanii qa nyaata heeraa fi seeraan sila siraatan. Protokoola isaanii eeggatanii nyaatanii bahanii. Tiraasha isin jala haruufuu ganaa 20 baasan nama saraatanyaa meeqa dalayduu meeqa isin jala deemtee xarayti Ameerikaa kana keessatti gola isin itti walgahii teessanii baazruumii balleessitanii naapkiinii kana itti facaaftanii fincaan ifirra fincaantanii mana kana eenyutu walgahii keessan dhaqee wala jedha Abiyyi Ahmad gaafa dhufe jetti walgahii namni guddaan dhufe luu qabdaniiti qaanfannee baane Minnesota sanitti qaanfannee baane Minnesota sanitti ilman kudan sagaltam jala goto asitti jolen khundaay barichi jira kana dura eeggadda protocoli kana dura gaafa eeggatte waa'ee siyaasa biyya haasoyte jechuudha kanaaw hin beeytani kana dura eeggadda arra anaan rabsu dura waan dhuga nu himtee Dr. Jamali keenyatanii consult na gootanii training kan isin khannu maallaqa meeqana yaamtanii akkaan isin barsiisuuf na yaamuu isin irra ture dhugumaan isin jaabar biyya kana advice namni consult campaigning gurguddoon akkasi siyaamti Dr. Jamali waa hedduu beeyta beekuma qabda akkatti uffattu beeyta akkatti deemtu beeyta hoggaa paarkii deeytu akkatti uffattu beeyta hoggaa bakka taaziyaa deeytu akkatti uffattu beeyta hoggaa bakka walgahii deeytu akkatti uffattu beeyta hoggaa mana nyaataa deeytu akkatti deemtu beeyta kootu trainingii nu khanni jettanii you should pay me millions you should Minnesota dhufee bakka hunda Colorado deemee California deemee Washington DC deemee trainingii isinii kana jechuudha akkaataatti ispuunii qabattu wanna kana khafirra khaayanii jira hoggaa nyaatu akkatti firra keessu laaphii reef keessa immoo asirraaniif kaaya wanna kana ispuunii eessirraan kaaya hoggaa nyaadhu akkamittiin kutadhee afaan kaayyadha kana hunda isin barsiisu maallaqa naa kafaluu isinirra jira amma gurbaa kana saayiba khiyya waa taateefu politikaallee addaannaa fi addaan wal cidhaa dhaabbanne kasi wal dhooynu wal gahiin isa akka bareedduuf hin barbaada xiinxalaa siyaasaa akkasin beeytan Johar Muhammadii dhufe jettanii ogaatan faranjii tokko homulos illee karaarraa qabdanii if biranuma fiddanii bare homulos karaa deemu akka Minnesota dhiyoo tan dhufeesan fiddanii of biranuma qabda kun isin ajaa'iba kanaaf maqaan waliin nu hidhaadha akka isinii bareedduun barbaada amma mee Dallas kanaan laala Dallas deemu jira mee yoo wallaaltan at least yoo wallaaltan gaa trainingii amata dheeraa duraan godhee fi durii wanni kana marxoo uffateetti kana uffatee suufa uffatee dhadhaa mataa gubbeef naqee Minnesota keessa deemuu ture amma baree jira amma laala akkatti laal professional laal suufanni uffatu laala suufa bareeda uffata kophee abbaa jibbana kan jibban jedhani amma bareeda uffata akka isaa sanin laala uffadha footoo isaa san laalaadha warri walgahii isaarraa qooda fudhachuu deemtan san uffadha dubartii warri muslimaatun illeeni akkaataatti warri indiyaadhaa kuni muslimoonni indiyaadhaatti uffatu laala wanna qallaa kana uffatanii kophee haahilii uffatanii gurdii bareedduu uffatanii lipstick kana laal bareedaa kana raqqaa godhanii boorsaa xiqquma kana daboo karamaa fintaala dooniyaa wanna qullubbiitti guuree deemu hin deemanii xiqqaa tokko harka qabattee qaacinaa jetti jaarsa jenaa ilmaan isa kaayyatanii bakka deekkara kaayyatanii akkasi dhaqa gaafa akkasi dhaytanii namarra irraa bareeddi waan gaariidha ummanni kun politikaallee naaf isaa wal dinnu they call what maqaa Dr. Jamaliin ichi tattaadhi maqaa Oromooti jechuudha ani Oromoodha irra guddaa keessan Oromummaan qabdanii maqaa kiyya qabattaniiti maqaa Oromootaa qabattanii ichi tetteessanii maqaa warra alaabaa tana baasee qabattaniiti adeerran kiyya ichi tetteessanii at least
political level damno warri khun warra gagga warra professionally America da wajji waltahi warra civilized tahi warra katti demu beeku warra katti haasawu beeku warra katti uffatu beeku jenneti isirra gambanna jechuudha e political level din bari ndai bara faranjinu dai bara yolles nyalaaru dadabde walgay isini mana holi isini khireysu isanu ifatani nijira Minnesota khal khaysa faranjota du jira bar nadda walale Dr. Jabala TV manu kum gozbata ka umadbata kora jeni bar kanyi da koni kanyi da kan fanera ta ilman sagal qabdu saylan ke yodadabde de karara basu dadabde hindaqin ati khadira khatolfachum bayne khobe ufachum bayne khasurre wani khana ufateti akana ma exercise demu ufattu wana dabo di bolu bankayatu hindaqin walgeyna ma balleysita maramo jawara fan man cal jaga malaka khafaltani mala isini qanfate bari isini qanfate hoggata wonni narkabar qanfate ummannu mal kana qodu badwakka khana isini mujramti isini qanfate memo walgey dalas tana lallaga tenye tadalas tana lalla tadalas tana here is my recommendation warri dira akka jirun yo taate suufa gurracha qof uffadha takaw taani uffadha takaw khanin akka man uffadhe khan uffadha akka jirun gosa lama gosa sadi jechuudha takaw mo grey su uffadhu jalarra ila gubbat grey suit kophee gurraatti karabata gurracha belti gurraatti murnaan yo kasitti ka beredu barbadan khunamo suufa gurracha jala gubba uffadha kophee gurraatti belti gurraatti karabata yo fete aditti godhatte yo fete bulutti godhatta shamiza adi godhatte karabata gosti hundi gurracha wajjini deema suufa gurracha wajji gosa hunda deema amma suufa akkamma firaqabu khana wajji gosa isa wajji deemtu jira male gosa hunda miti jechuudha gaafa maasi suufa khana uffatte fakkeenyaaf suufa pattern ni qabu hajannu jira warra pattern ni hoggaa uffatte jalan shamiza jalan kattu pattern ni uffattu pattern ni kana faan ormootiin beekone sal kala uffatte jechuudha akkasi mee bereecha khadalas kana isin lallaga mee kana niin qaanfachiisina jiran mee guyyuma tokko politikaan guddaadha isinirra politikaan Itoophiyaadhaa sammuu keessirra guddaadha politikaan Itoophiyaadhaa warra IQ'n isaanii at least 75 jala geewuuf jechuudha at least eesunuma bar irra daamee janiini IQ'n hangas gabbu'aa jechuun akkas jechuudha isin warra IQ'n keessan 5 irraa ilaanqa 15 35 gurguddaa keessanii 45 sentu 45 hin qabdan saniin qabdi kan gorsa isini khanega khadalas kana meneyina dhaabadheetin tolfadhee khunu lalfanta khigarta khana uffadhee amin kana dhugaa islala khadalas kana nunqaanyeysina ifini qaanyeysina dalas irraa eegala hanga dhumutti yo jollee bakkee khayyachuu hin dandeenye hingeysin walgahi hingeysin Biya America khaysatti professional conference meeting gaggeessu protocolaatu jira protocol san guutu banan hindaqini ani walgahi gaafan dhufu taa'u fuula dura ittuma yaadee isin keessa meenumaan dhufana fakkatte gana kana laalu maalif suutuma rajaatu jee khaniin gaafa sanin sanarrabse dhiifamana bara akkuma mataa jenne ngata taayee kafara jedhee ijoollee dafurraa kafalte taayee amata meeqanu arrabsite dhiifama sinii gooda jedhi afaan hanga du'anitti khofnani anis booda anuma kana xoloq isin godhu khayso bona godhu khana hoggaan dhaqeetu malal masjid bilal naga dura sheekh mo tokko bira naga bo sheekh keenya ga namni dogoggora jiru dogoggora dibbala ma shantama kana fudhadhu nurraatti minjaan akkana jeega obboleessi keessa irraa harkana jechuudha isin ni beeyna nuti dhugumas anuma amma mutuk abata kudan mutuk isin godhee gaafa ani isin dhiyaachuu barbaade laal saayikooloojii keessa harkatti hin beeku qarshuma dhibba sadii dhibba shan kuma takka doolara kuma takkaan kanne tokkumatti jechuudha harka dhooytanii nuu dhufee gaa aboo harka isin beeyna saayikooloojii keessa barreera kanaafi
meeqam walgahii obboleessi keenya mamee maqaa kabajaatiin inni isaa yamagaa maqaa kabajaatiin xiinxalaan siyaasaadhaa Jawaar Muhammad bereedaa jabaa sammuu qabu kanaaf inni amata 22 wal beeynu walgahii itti aanu mee walgahii kana bereechaa fi rabbe jaa ummata keenya mee isin kadhadhe mee bereechaa fi guyyuma tokko footollee akkuma qawonni naa ergita kan naa erga dubartiilleen hoggaa uffatu isinii mee bar koota guddaa akkasitti shanii jaafirra guurtee geessu hoggaa mana walgahii ol seente bakka itti fannifatan hangar janii jira bakka san kaayyannu wooma taateefuu hidhii tanarra dubartiin lippistikii kana diimaa taatu sama hoggaanaa fi haati mana khiyyaafaa wajjin laaqana nyaannee ol seennu gartanii diimaa taatu wanni taatu kaayyadhu irra laalamamee dubartoota warra ganda arabaa kana laala dubartoota warra kataar kana laala akkati isaan deemane meekaappii tana qal'isanii meekaappii warra profeeshinaalotaa jira warra muslimaa qofa warra wannaa qofa xiqqoo taatullee irra qaaguradha dubartooti teenya beeku gaafa akkasi dhayxe hoggaa dhaytu tartiibaan kursii bereedduuf duuba kaayyadhu kursii gudwiiliitii miti waan gudwiilii san waan achi guurtaniif niin beekaa barane hoolii guddaa kireessuu diddaadhaafi hoolii guddaa kireessuudhaaf $90,000 $150 $300 fudhata hin qabdan maallaqa akkasii haa taatu kanuma xiqqoorra wayyaa kursii qalaw jettu talafarra ariitan sanii miti tagaafa akka Minisootaa turre hoggaa leencoo fi budaawuu dhufan tarma qalaw jettu takka wannaan kireessinee guutufuul wiilfarraa bibbinee chiqe keenya horiin qabnu gaa ar'ammoo atlist inni horii ni qaba mee manuma kana hoolii bereedaa ka kursii zig jettee teessu taduumni isii kasitti bereedu hoggaa wannaan teessan bereedu san kaayaadhaafi kabajaan isaan malte gaa eeqa akka rabbiitti jala deemu jirtani miti akka profeetii jala deemu jirtani miti so kabajaan isaan malte waan ta'eef tolfadhaa dhaqa meegamma irruma deebeetiin isin hima warri dhiiraa akka hedduu bereedu yoo feetan walgahiin tuni suufa gurraacha qofa murni tokko laayina 2-3 yoo qabaatan laayinni kun 5 jennu laayina lamaan dura gurraacha akka jiru uffadhaadha huccuu adii jalaan uffadhaadha karabaataa diimaa kaayyadha karabaataan diimaan significance karabaataa diimaa hoggaa kaayyattu nuti warra jeyna jechuu garsiisa karabaataan diimaa nama warra riippaabilikaanaa laala warri riippaabilikaanaa yeroo hunda diimaa kaayyatanii agarasiif nuti jabduudha kana lolchiisuu jechuudha humna jechuudha igoo garsiisa amma lolu jirtanimi igoo akkasiisan qabaachuuf jabina agarsiisuuf nyag jettuuf ammas gaafa suufa gurraacha kaayatte please don't put brown shoes on brown shoes hin kaayatan suufa gurraacha gubbaan brown shoes hin kaayatan brown shoes ammas politically warri militariidha warri politikaadha brown shoes hin kaayattu brown shoes jechuun ani kalara hedduun beeka maaliif individual differences kajani class fudhannee jira gaafa psychology keessatti kalara gurraacha jechuun amma fakkeenyaaf kophee gurraacha mee ilaala warra militarii hunda warra gurguddaa executive leaders warra jedhan gurguddaa kana warra biyya bulchu yeroo hunda isaanii brown shoes kaatuun agartu brown shoes jechuun indirectly I am soft I am weak I am not that bad jechuu si garsiisa jechuudha kopheen gurraacha hoggaa kaayyattu suufa gurraacha kaayyattee karabaataa diimaa kaayattee kophee gurraacha hoggaa kaayyattu I am strong I will destroy you jechuudha you are communicating through the color to the other person jechuudha kun waan dhugaadhaati beekadha warra mee gurguddaa military leader gurguddaa kawanna godhu kophee brown shoes isaa kaatu gartanii no warra CEO gurguddaa isaanii brown shoes kaatu gartanii no color code they communicate through the color jechuudha warri gurguddaan amma fakkeenyaaf dubartiin warri queen hoggaa janiin queen yeroo hunda purple hat kaayatti purple hat jechuun an queen jettee nama igoo if godhuu miti jechuu I'm a very passionate person narraan fagaatiin na dhiyaadhu jechuudha they communicate through colors amma mee queen Elizabeth laala gaafa aarte gaafa kamalee aartee bakka wahii dhaquu deemtu haati diimaa uffatti I'm aggressive I'm upset with you I'm strong I'm not weak kan agarsiisti jechuudha gaafa immoo walgahii wannaa bira dhaqan warri queen janiin kuni they we what purple hat purple dress I'm a passionate an akkaatiin alaaltuu miti
Ana akkasiimiti ani nama hunda wanna godhu jechuudha. Kalara amma meeroo takka kana laala. Huccuu diimaa qofa kadheetiin dhufa. Suufa diimaa kadhee haati diimaa kadhee ani ibiddaa waadhaan ibiddaan si qabsiisa jechuudha. Hin beeytan egaa maal godha? Kunoo gachi ta'a. Hayarra guyyaan wanni dha jedhani ta'aniiti. Maal jettaani narraa hime. Ka Februaarii keessa dhufu kana. Maana jalaa bada maqaan isaatti. Waan akkasii jenni guyyaa jaalalaa hajaan kana. Akkasii kanaaf kaata jenni. Kalarri people communicate through colors. Civilized world, they communicate through colors. Akkasii jechuudha. Hoggaa bakkee dhaytu wanti hundi bakka qabdi. Har'a wannatti deemu kana isin laalla gurbaa Lucifer isin jettaniin kana amin anjuun kan isin Jawaar jettaniin kana walgahii isaa dura berechaaf ilmaan qabattanii maal qabattanii daboo qabattanii hin dhaqinaa. Bareeda suufa bebbereeda uffadhaa protocol keessa deeggadha akkasiin laayina galaa ta'a. Kana gaa'ii guyyaa gaarii qabaadha halkan gaarii qabaadha warri isin bira halkanii chaaw maqaa kiyya Dr. Jamal Hassan ani clinical epidemiologist biyyoota Ameerikaa kana keessa yeroo dheeraan jira politika Itoophiyaatii fi addunyaatis an keessumatti dhaladhe malee kan hin baradhee miti. Keessumatti dhaladhee guddadhee baradheesi barumsi boodarra dhufe. Haadha abbaan kiyya oduma politikaa kana Oromoo kana oofanii na dhalani. Kanaafi tarsiimoon akkaataa nuti itti yaadnu akkaataa nuti itti teenyee laallu adda isinii wajji waladda waan dheertuu garra nuti if dura garra nuti. Kanaaf nu jalaan baatanii nagatti jiraadhaa Oromoo fi Oromiyaan fuuluma duratti deemti. Itoophiyaadhaafis jannata buusuuf teenya, Oromoofis jannata buusuuf teenya, East Afrikaadhaafis jannata buusuuf teenya. Kanuma huu danda'u hin jiru. Poolitikaadhaanis, saayinsiidhaanis, waa'ee meedisinaatiinis, waa'ee fiiziksiitiinis, waa'ee baayolojiitiinis, waa'ee filoosofiitiinis, soosiyoolojiin hunduma finnee jirra itti jirraasi. Baay'ee baranne. Ammallee barachuu jirra. Nuti warra qalamaaf dhalanne nuti. Warra barree barsiisuuf katabuuf dhalanne nuufi qalamni fira.